في فادفته هاتي ربشة تقلما نقبسي تتقسيد سبب ندولا كنا مالي ديرو حمزة اللي شيرنا قول أجار سارة فاته حاجة القبنو أما قال حاجة كينا دي مندورة سببني ميديا كانت لايفي نفيدي إدرا كاليرا دولا دي ماما جيرو كوبا قبدا دومني دي ماما جيرو كوني أكامي jettanii hedduun keessan kun natti dawwalaa kun messengeraan kun maal jedhan kun beekama ani amma akka of deebii kennu odoo hin taane waan isin hubachiisutu jira wanni ummanni kiyya kana jaalatu kana dinqisiifatu kana jibbitan kana jaalattanis akka nama miidiyaa kanarratti na beeytanii nama rarfattanii titti dura dursoo hedduun keessan gidee rakkoon hedduu deemaa turtes diina harkaan fuudhaa turtan indawalina billa sagale nata turtan taate tuni mali duli jalqabame kuni mali jedhee osini ibsu baye jedheen hagam dubbiin kun dhugaa hagam immoo manni wanni kuni mali jechuuf natti dawwaltanii mire kanatti dawwaltaniif sanumaami amma le mo wani gasti sentani kamor matus kan arrabsulle odowanu batin kana mormulle abdi chululle arsiya jala jira sagale ke dunnaga asli le rabbi jazaa za gabalu kamila gogorri jelen arras umamiti ala awala ke namatti ka ma ke tu namatti ka ala komiti ana arrabsu uma zabana kana kesa jira kero ummata jala jira leen si arrabsu qalina lukaatin si arrabsu guddina garaatin si arrabsu guddina matamolun si arrabsu ijaan si arrabsu ilkaanin si arrabsu sheel keden si arrabsu kagoonu dhabne dhiiro rakkanne wallahi miidiyaa kanarratti kanaafu anama mawdu'atti yoo deebi'e taateen tummaali akkoon tummaa ajandaa akkana fakkaatu kana qabattee gadi baate yoo jettani akkooni gidee miidiyaa kanarra dhufne sagalee nuu taa turte waliin dubbanna waliin haasofna akkuma nama kamuu qoosa waliin qoosna keezin biraan jiru akkuma nama kamiitu walii dawwaluun hin jira gadi fageenya le wanni asirratti naasofnellee heddumatu jira isii bicha odoon taane shamarran sadiitu qophaa'e ajandaa kana isillee homa itti odoo dhabshaa kana hin kaasin wanni akkana jette namoonni hedduun himaa turan ay isin waan natti dhiyaatuuf waan anjaartiitii jedhuuf waan adda dureetii jedhuuf siin arganna ka jedhan dhaqanii isii mari'achiisanii ergama kana fudhatte kallattiin hojiitti hiikuudhaaf hojiitti seente jechuudha kallatti maal kanaafuu wanni isin naa beekuu qabdan wanni tokko viidiyoon salfachiisan yookaan jechi salfachiisan ka hamilee isin tuqu ka moraali keessan tuqu akka hin jirre ta'uu isin hubachiisa taani immoo wantoonni tokko akkuma nama kamiitu haasofni namni waliin qoosuun waliin qalladuun waliin taphatuun namni fuuni bilbila akkasuma namni walii bilbila wanni ani irraa beekuu kanaa jechuudha wanni kanatti aansee immoo duuba jiru ustaazotaaf dhiisa ustaazotaa fi hayyootaaf dhiisaa jechuudha dubbii kana ammallee irra deebi'ee waan an dhaamsa isinii godhu yoo jiraate rakkoo tana ajandaa mataa isaa waan qabuuf kaa'oo mataa isaatti waan deemamuuf akkanumaan dhayxanii harka keessan galfatina harka keessa galfattanii booda jecha nama deessus jecha nama biraa madeessus achitti haasaa jirtan jecha hamilee nama tuqu jecha mu amantira leesin baasu kaafira naan jecha jirtan kafaraadhaan jecha jirtan kuni rabbi walisin dhabsiisa anoma nangoota wan feeta yoo naan jetan ma andi mushkila ani ma alaykum wama takka ani tawakkaltu ala allah wama yatawakkal ala allah fa huwa hasbuh hasbunallah wa ni'mal wakil ani gayanki yasinirati rabbikum an enu len qabu nama nabira dhaabbatu gonkuma never hin qabu wala qeesi wala sheki
ولا كيرو ولا مالي نيفر كيرو لين بكا باورين جيرو هركا دوفتي ويا قوتو جوالا توكو سما قران كادين دقي فتاتر نما كما إبا تربارات تجزي أكاسيتنا رها سامو أبدي جلولي أرسي توكو جيوتا تمالي نمني وانسان إنكارا قدن جيرو كون كافر جدا كون مالي جدا كون مالي جدا جيجو أكون سنغا ترتاي كناف harki no hordo fu kun ba inne sa ka asiti tab no godin koppilin ki no godin itti ulfate ko mantin no arabsu ni tikala ko mantin haga si arabsu wana tigafatta singodu jettu kanafu rajala nisani warra hamile ke na chafso da falkani guya shiratatu warra alkani guya ani sila ne go media kanarati gabbaye birri wayiko da na dage umani kun bilbili sa irin sa sadaqawit na bire jira majani ka kod mali fire sagale mana warabatte fatim mamadu lena chira fiatu khalas wani biranjiru kezim bira fakat hawini sani gutan nati bilbilani mala mafana njedu wani sana njam video mfa girgidar achikabe kan kayo ni sani mali warabatani mali jani akas jedani tinini tok ratifatu kan yoka youtube ratifatu walunga fatis ani nama rakatena majamnati bilbilu fi kan wali wallahi wani nati bilbilu kanafu rakko duftetana bifatas gabbitin halalu isininja argitani arga jirtu suroni kana fakat wani nati dawalanif kaninu mafi argitu وما كان في جيتو كانوا يتين دلدلوا في كانوا يتين هجتوا في سنغالا وان ما أدري يعني كوان جدون كابو كان في تاتو تا أميرة شرقو دا دفتي سنتي سادو بتو كيسالين في نجداني جروبين هدامي هاساما توري كارا كيساتي لنغون كما هنتاو مانا نمباني أجتسر راسيرنا aka dubbin kun gababatu gona ji'a hasajiru dubbin kun ni wani kesan umate kesan dubbatame aka wan kamal badi qabu aka wan dogongori na bire jiru aka wan video ummata kiya kana salfaci su a ci jiru tutinan malwan sidigale aka wan wani sile wani na bire jiru da kalele ariraf wannan matasi tuk wannan mile situ gadi basa wannan tigote je iwara batan sagalezan ani isima mira ke sagalti atas gabboftu arte tu marifatte jalliftuma fakat zemalian haqarabi dubbachu fansires wani si video ni sile wani nabira jirunjiru kezin wani warabadde ani si itin dorsisuf isi itin hamile chafsuf gode tokkolenjiru hada be kajechu wangote ogote si lakin nabira wallahi rabbi ni sinika kadda video tokkonjiru jechu ani warabu yumbeku أنا نما ديبان نتدولان ربي نتكاسم يري فاتو تافيكان اللي محمد متاقول في كنين كانت تدول يرو أرجع جلا كاسا فدو فيديو انتها فدو عادي انتها جلا كاسا سجله هدوك أنا تبلبلاني ورابني اللي متفتن جرو كمونو وما مدالا نكاف تجاني اللي كديسا جرو أنا واني ندكالون جرو وان حكا وان نتفكات أجاجا نما ملي جتشا نما ملي وفرا دوبا داجتشو kanaaf warri miira keessa seentanii akka malee cinqamta yaaki video miti ilma sirraa qaba faaten jettu dhufu jirti siniin jedhe miira keessa seenina maqaan nu bade kanaaf warri miira keessa seentanii akka malee cinqamta yaaki video miti ilma sirraa qaba faaten jettu dhufu jirti siniin jedhe miira keessa seenina maqaan nu bade achi dhayne achi maali annabiyyi kami awwaliyyi kami nama taraa kana godu godenja kiyata unilikimsa dirkama hiya wanki uji kiyata unilikimsa sigale uji kiyata ubatu khalas ma kun mara wadi sindipisu wani sindawalchisu wani mo live simbanate gasina mate disimbochisu mali ani bari anamma Muhammadu mata kulfi o kan faten takasira nagalchu mitije karoi nama basu suni oto kadandani wal karanta te wal dura dabban harkatin kenna giddi da sun giddi da ka gaya ga usini me bara gaya
macarrashaa isinii mi'aan akkasi quba qabaadha. Kanaafuu warroota achi dhiichisaa ture mee nam tokko lama. Maal assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Hamile makamin Kamal assalamu alaikum jetta salamanni ka rabbiiti. Akkam mata jabeetti natti ati obboleessan qabdu suura Jowaar kana baranaaf Jowaar kun Oromoo Faristirraa waliin jirra. Nama jaaladhu nama natti dhiyaate. Ati dhaggeeffadhu hogguma ati hogguma yoomuma guddata saatiin kun yoom guddata garuu ati ijoollee arsiidhiisii harar nama maqaa xiqqeessaa jirta. Ati akkam kabaja namaa dhabdee narrasaa waltar. Kabaja nama ati dura ati siif xiqqeessu jira bara. Arra kunoo viidiyoo ta'e harkaa qaban jedhanii uummanni olii gad naanneessu jira. Ati maquma nama Oromootu maa nyaatta koo qaallichan. Saara qure. Saara qure biyya jala deemee oo barbaadde haa qiyyaatu. Maa namni kanaan maqaa nyaadhe. Maayoo maan arrabsi taaree oo maqaa nyaadhe maal godhee maqaa nyaadhe. Maal gootaaf dubartii fuula dura dhaabbattee suuraa sakaafti dubartiin atu ogguma duraa sanuu. Maa situ na kaasee. Viidiyoo harkaa qabdi miti yoo ammasi gabbaafti gaamatti zalaalzalti. Maal jedhee bar viidiyoo miti daa'ima yoo ati yoo qabdaa. Eenin qabanatti ergitee jirti na bira jirti viidiyoon kee. Laalaa ka erga malee ati ka ofiina waraabde qabdaa. Ani maal godhun si waraaban khayr inshallah maa tulun nufi danaafsiyan. Anna maka kaya kana viidiyoo kaasuu dhiisi. Nama akka ta'e kana aslan viidiyoo kaasuu dhiisi. An suurumatee tun fadhu jawwaala kiyya keessattuu. Laalo baleetiti waan akkasiin jechuufidha. Amma kun ajandaa Kamaliitii fi ajandaa kuulee waan ta'eef ati dubbii kana keessaa bayyoo guu dandeenye. Isaan lamaanii jidduu kana dubbii kana fixuun yaalla. Hoo dadhabne isaanuma lamaan itti dhiisna malee jidduu keenya kuxuru natti fakkaatu. Osoo jidduu keessaa baati natti tola. Si munniira ati gandummaa akkana si godhamoo rakkoon akkanas dhiisee. Gandummaan nan gootu keessaan isin dhufne isin araarsina jenne ati ajaa'iba isin ajaa'iba. Jara akka tokkooti isin lachuutu maa maqaa harargee fi arsii waliin buusuu maa barbaaddan isin lamaan ajandaa maa nu humtan nuti jara obboleeyyani dhageessanii nuti ajandaa nu humtanii isin ummata qooloo guddifachuudhaaf asirra teessanii suuraa wal kaastanii ajandaa irra biraan bititti nuufina. Viidiyoo maayyuu sodaatina kun shira xaxame kuullee akkoota tana duuba namoota ciccimutu jira. Ani as keessa amma isin dhageessanii nama lama sadii Sheekh Kamal lama viidiyoo sodaatu miti ergama meeshaa baasee isin mul'ise maal ta'e kunoo jiraataa jiraami viidiyoon isin baastan ka Abdishaa caala Abdishaan meeshaa ofii gabbaasee arab baasee isin mul'ise maal gootanis waslaataa ulla sheekh jara dhabata muzee bari waa'ee viidiyooti miti ergama duuba kiingii kennatti bitaniitiin akka irratti duulanka godhaa jiru. Nama shammoo nama ja'a iccitii san Sheekh Kamal kiinginatti himee jira. Kanaafuu wanti ol bahuu qaba. Saisha sagalee ni ergisan ta'ee nuti ilaala wayaan haasa'e sagalee sana akkasitti hin beektu achi. Mara isiitu hin beeka ganaa ol baasan fan yoo ummati kun sirraa hin adabatini. Waan fedhe yoo dalage Aisha dalage. Oye muzee dhaggeeffadhu. Duula irratti duula murratti duula kiingii irratti duula murratti nu dhiisnu abbaan fedhe buusuu danda'a iyyuu danda'a waan akkana kana keessaa dhaabbadda. Dhugaa isin jedha wal xiqqeessuu keessaa baha. Muzee dhaggeeffadhu eenyummaa jaraa osoo sagalee Sheekh Kamal natti ergisan argite jechuudha. Dhugaa namatti qaanfattu ifitti saalfatta nama guddatu akkana gochaa jira. Nama siigalee beekamtii qabu nama sammuun jaraa banaa kanattu fuudhaniitiin dhalaa dubartii itti ergan. Sheekh Kamal miskiina kiingin miskiina akkuma nama guddaati wajjin haasaa namni gariin garuu shiratti yaada. Sagalee isaa waraabanii ummata nama jahaa san irratti ergan nama asiin duratti duulaa bahan. Hin beeyna nuti kana beeynatiin callifne. Ani ol isinii maxxansa Sheekh Kamal maxxansinaan jennaan an nama maxxansuu danda'u. Wanti Aishaa bira ga'e waan samii bira ga'e akkasi beeka. Aishaan dhukkee isinirraa kaasee gadhiisu kana wallaahi Aishaan qoosaan beeku. Viidiyoon Aishaa bira gennaan likki gadhiifama yoo addaba godhattanii isin taasgabbeessuuf wal taasgabbeessee nama taasgabbeessine Aishaan amma ga isin dhiisa.
فيديو يا رب والله أكيد يسرد دولا نام يسرد دولا شيخ إنه موزي والله لقام بيو جري كون شيخ مال أمته تدولا كان دوبنا ما تيرجن مالك عن إسا سوداتشيسال يو أمتي كوني ندبتين أني نام برجنا ما إتشتي جرا جباس فكرة شيخ مال بيتشا إيجا جرا إتشتي كم نودي إتشتي تكن كم نو بربنا في جونو بربنا كم منيرة أتي كيسا ينجر توبليتي تاني إيسي أتي نام منيرة ما كيسا بس منيرة أتي داري أتي كيسا باي منيرة تيجي كيسا باي تيوان كان كيسا أنيبا بدنا كيس إسانتو كيسا أنا جيت بدوغا نمشي كمال جانين دبدورة إسانتو كيسا نبيديو كمال جانا نمشي ميت دعاء أتي باي كيسا shirri kun shira qaba garee ijaaramee nu foqolcha nurra raawwatutu faatota qindeessee jiraattota Saudi Arabiyaatti nutti ergee jalqabaa fi ka itti milkaayutti kalaa'ee kulleedha ati guyyaa guutuu mana isii dhayittee akkasitti dubbii oo'iftanii nama 700 irratti wanni kun sirrii miti ni qoranna ni hubanna namni jedhu hin jiru hundu harka dhooftanii jechuu abdii culule naga wal karakara turtanni dhagaane tokkoki biratti ni sin dhageeffadha sinigale wanni ufillee dada asumatti zaamatu matutti itti bilbilaa ture an dubbii kana waan ufi habibti tiya wanti kun ol ba'u ani kulle nu akko walina sauma akkana taraa qaba akkana tol guddisanii gabaa kana raba'uun rakkoodha intala tanallee rakkoodha numara fu rakkoodha dubbiin kun keessa naa turu jedheen irraa kaasuu diddanatti fakkaate kulle kun amma waan ufi ol galchaas jirti haro galchin yeroo takka bona boy kajedu san galchin aboyo irraa dhaabachuun dandeettan taatan wallahi billahi ibiddan dhaabne tiktok gubbaa qabachuu deema jedha afaan keessaniin deebitanii waan kana of qabsiisan taate ibidda tiktok kanarraa hunda galchuu dhaabachuu deema dhaabbadha alirra ummata sigale sheekh malitti dulu hunda jaraatu dhuftee jirti waan ofillee sigale waan ofi wanti ati kaleessa haasoyte sigale waan waraabamee lafa kaahame sigale kadir dubbii hawwisu miti ani maana sai qoy taasha wanni ana sai malinni wanni ati haasoyte tokko faade geeffadhu anaafsi wal haajalannu ireeteen gargar nu facaase Aisha mallaka jetteetiin ummata sanirra haasoyte kun nuti kun Facebook irra kun garana natti argaa jira walitti dhufu mallaqaa fi anammoo dhiira mallaqaan bitachuun fedhu mallaqaa fi addaan baane waan biraatiif addaan baane aniifatti ichiti kiyyaa fedhis kashee kamaali jirra maka kingitti jirra amma mootuwaan jijjiirina mallaqa baddabaatanii maali daddabaatanii siin faatelleeni shirumaan deemti idalee si dhageeffataa ture ani nama meemaasi kun maal biraa qabda Muhammad waliin haasayina ana waliin na bira jiru ana isin live cuftuuf gadi baasaa jire ani waliin na bira jiru tokko jiru dhugaa dubbatuuf ka isi bira lee jiratu gadaa baatu sheekaman na dhageeffatu dhugaa rabbi namni na dhageeffatu dhugaa dubbatu bilbila see taate sitti bilbiluun barani dhageeffatu sheekaman rabbi deebi'u sitti ma dhageeffatu haadha baateeti situ tan hoggana kaayirootti illee galteetti qola isii godhan gidee kuweetiin jirtu tan garaa hidhatteetti ni ijoollee tana gorsaa turte paatee tana haa gorsituuf sitti dawwalee sitti hime sagalee cufa sii kaa'e maali kun tuffii namaatti akka intaloota na qabuu dadhabde akkoo akkanatti argufamtee sa'atii 24 ajandaan godhatu akkamitti ilaalta. Habiibii kiyya gisee jechuudha gisee quumxaa tokkichaan dhaabattee jenna jentu sammaaf akkoon jedhin. Kama aku taate kau nak yang tak kaya isa lamma ta ammo ada pakai aku hasil ada kawan kawan kana di jadi hata hukum tanada batu kula ada batu ani kabajab sitti hime intalo tan aku tan media ragal ci sinja taite inu mai dubio ifta ma tidawal ma kasolintat ma kasona kasinja dama ati lubutan tedi edda lubutan tedi sebab sama jetta Wali lubutan tedi sebab sama jetta nanti waden untuk lubu isi wasana sih awan kingi taif
kan amani fudhu. Lubbuu namaa baasuu eessatti kingi taatee lubbuu namaatti maali? Maleekaadhaati. Maleekaa lubbuu ruwii lafa keessaa fuudhu. Isiin akka sodaatti. Ati eenyu kan lubbuu namaa baasu? Taaptaap godhame sagalee baay'eedha jedhana. Rikoordilee ni banna. Rikoordilee ni banna taaptaap godha. Akka sagaleen non taane. Wal jala dhagaa. Ila kun kamataa suuqaa kunniin dhufe qeerroo lafaa kaachisa karaa Ushaan. Anka jedhu amma dubbiin tummataa dubbii maal ta'uu qabdi jettanna. Maali hattuun gaddaa qabu? Ani hattuun dhaggeeffadhu sheekamaa waan fi atis ijoollee arsiiti qeerroo atis ijoollee arsiiti dhiisi ijoollee gadi hin buusiniiti dhiisi. Isaan dhaggeeffadhu. Wai Munira yeroo haasoftu arsummaa gandummaa keessaa bahi dubbadhu Munira waa'ee arsii maalii keessaa bahi arsummaa gandummaa bahi akka namummaatti dubbadhu siigalee Munira laali Muniraatiyya. Maraataan ganda hundaa jira maraataa kenna hin hidhanna kuni arsummaadhaa fi harargummaa hin qabu maraataadha nu keessa maraate ni hidhanna rakkoo takka hin qabu. Arafatee waslaata maraattuun jedhaniiti nama nagaa nama Yeteeti nama quubxaa takkaan si dhaabe namicha miila gogorrii. Am isi siyaasa isi dubbii jijjiiruuf jetteetti ni Haqa dubbatti maaliif haqa dubbatti namni akka dhaggeeffatu naa buli wallahi ati naa buli dhaggeeffatu waan ofii hedduu galatu wallahi. Yoo luki isaallee gogorri ta'e meeshaa bareeda qaba kanaaf dhalaan itti tuulu. Meeshaa kana bijaanneen kumna gara haasaa jira. Carraan nuu kennaa ta'u taaptaap godhanii torkiilee nama qaqqabaala jedha. Jamaa kiyya taaptaap illee tolchaati dubbii gara itti godhuuf furmaata. Isin amma viidiyoo sheekota kukuttanii kaatanii kaan mudhii kuttanii kaan ammoo bakka meeshaatti xiyyaarra gootaniitiin irraan yuutuubii fi bakka hundaan dalagattani. Maal isan nama adda moo warroonni qullaa dhaabatu hin jira. Deebii isheetichi intala akkana godhi kajettanii haasoftan. Intala itti dhalchee biraa bade moo birriisii nyaatee Rabade tokkoffaa yoo birri nyaatee irraa bade irraa kafallanu jedha takka jedha ittillee yoo dhalchee jiraate ilmoo isaa irraa fuunee akka inni guddisuun goona maal barbaaddaniiti duultan sheekicha maa duultanii hingaa irraa dhaabadha yoo dandeetta wali araarsa jidduu seentanii araarsuudha malee irra tartanii arrabaan maa deemtan. Dhaggeeffadhu Dr. Hayyee tasgabbiin na gaafattee tasgabbiin si deebisa tasgabbaay dhaggeeffadhu wal jaalatan waliin haasa'u turan. Nuti gaafa wal jaalatan nutti himne na dhagaye. Ammaan tana isiin inni si fuudhu malee jaan isiin na fuutuu ittiin as hin fedhu. Waan irra agartaa Allah waalam. Viidiyoos osoo nutti dhimmi walirraa maran nuti quban qabnu dhagaye. Achirraa riyaadiin sii dhufe jeeniiti mitiyyoo qalee goda siree jala bulteete siree jala seentee qalee na dhufe jettee sodaa isaa. As baasnee oguu gaafa nu seete akka menna nurratti nama dhibba nama kumaa dhibba torbarratti sin dhiisuu siin ajjeesa jechuun jiraate. Hai, maal jechuun? Kiingummaan isaa dubartii irratti qoyi. Meena hima kiingummaan isaa dubartii irratti. Kiingummaa isaa waan ofii haadha baate kiingummaa isaa kiingummama jedhi kana kiingummaa irraa mulquu hin dandeettan kiingiidha kunoo irra jira argaa hin jirtan. Laasanii miti muzee kiyana dhaggeeffadhu. Muzee kiyana dhaggeeffadhu. Akka obboleetti qabda. Meena dhaggeeffadha kana baasaa. Muzee dhaggeeffadhu. Obboleetti qabdaatis muzee dhagayi. Ammas taree deebee taa'aa shaaris obboleetti. Nu hundi obboleetti qabnaafi dhageettani obboleetti qabnaafi irraa haasofna irraa dubbanne. Anis intala dubaraatii waan narra ga'u hin beeku jechaaf irraa dubbadha. Dhagayaartanii miti. Na dhageettanii mi? Eessi dhagaamaatti gaayis daawwatu. Taaptaap godha konneeshiniitu na qabaa jira hundi keessaniyyuu taaptaap godha. Konneeshiniin na qabaara. Kana waan ta'eef na dhageeffadhaa isin hima. Mee namni obboleettii qabu namni boru dhalfadhaa beeku innis dhalchee ilmoo harkaa qaba. Anatu kiingi riyaadii kana keessatti anatu iyyuu ispoonsara namaa ta'a anatu ispoonsara nama baasa anatu ispoonsara akkasuma nama godha jedhee kadhaadatu inni waan eenyuun ta'eef takka mucattiin tun ansin barbaadu kaleessa jaalalaan sii waliin ture kaleessa jaalalaan sii waliin jiraadhe narraa gorii
hama naddaladde bada naddaladde an dhiisee jira caffeera misaara akkatu isatu anaafsi fuudhee walitti dabale isatu anaafsi fuudhee walitti naqe kana waan ta'eef waan kana dhiisee jira haa ta'u narraa dhaabadhu hammeenya naddaladde bada naddaladde an dhiise waa hundayyuu jetteen taaksii ati ittiin deemtu beeka kana beeka san beeka maal beeka inni ka jedhu waan eenyuun ta'eefi kiingummaan isaa eenyu meki eenyu waan ta'eef kiingummaan isaa biyya kan bulchee jira kiingummaan isaa tiktokiidha. Najira dulu making woman isa wa TikTok itiin hineenatti himame eega galatti dhaadata kanaafi warri obboleetti qabsani hammeenya hinaasa hinaati dhugaa tana baasaati mucattii nama kaleessa fuutee haadha faate naan jette ani namicha kana hin kabajja hin jaaladha eeyibi isaa kana tarutu na bira jira ani gadi isa baasa narraa dhooggi akka nama kabajjaa dhufte keessan na himatte Oke, waliin haasa'ee bilbilee sheekamaatti jennaan. Onlaayinii irraa isii galchuu malee argite onlaayinii irraa isii galchuu malee eebiti eega onlaayinii irra na baafte anus onlaayinii irraa isii galcha jaartiiti maqaa isii kan addaan bahe. Inshallah jaartii qara waliin bulaa jiru addaan bahe karaa saaloonii bulaa jaartiin ammoo kifilii keessa algaarra bulti inni karaa saaloonii bula. Jaartii eessa quba? Viidiyoon argite yoo? Esa kuma qabda jaartii. Ati kuma qabda. Bar guyyaa nati marattee akkati maratte beenne sirraa galle gaafa bar kaabaa keessa dhaabattee bari irra marsii bubuqqisii sirbite sirraa bayya. Akkati fayyaan qaba. Wanta situ sammana hidhaa jiraa fi yaaduma keetti fi. Deema haalli sittaa jedhute. Situ sammana hidhaa jiraa sittaa dafee bubuqqisii irra marsii achi gadi baasii jechuu kiyya. Ani bar kanaaf king siin jedha bar. Sori waan biraatti ni miti keessa baate. Ani haadha amma jara haadha faatee dhaggeeffadhu atillee waan ofii dhaggeeffadhu atillee doktor dhaggeeffadhu dhagge atillee qeeroo amma nuti waan nuti barbaannu amma nuti waan nuti barbaannu asirratti nama kuma lamaa kanarratti dhiifama haa gaafatu miti ijoo teenya yaamee ittiin deebi'uu naassi balleessee haa jeeni mataa dhungatu. Kanuma barbaanna bakka mujatti dhiifama jedheeni hadhaadha maqaa kan keen kaasulee waadaa haa galu. Kanuma irraa barbaanna malee waan biraa. Maqaa sufaatti nu gaafadhu maqaa miti ijoo teenyaan kaasin irra booda. Kooya abdii fida abdii cululee fida. Gara dhiifama dhufaa jirti iyyuu dubbiin. Abdii jirullee finnaan naaf inni wal finna abdii jirullee fitin hin fitin. akka abbaan haqaa dhufee jira. Sheekawa kadhate carraa nuuf kenna. Ayyee. Qeeroo dubbat. Ayyee galatooma dhugaa dubbachuu fi dubbii teessan tuni hedduu takka nama kolfisiifte jechuudha. Haasaa keessan lamaan dhaggeeffataa turre gidee sadi moo gidee afur daawwaltan gidee nuti achi keessa jiru jechuudha. Dubbiin tuni akka dhugallee jenna akkasuma waraabamee ture. Sika ilmi badaan achi keessa jiru situ waraabe. Si ana waraabee baga waraabe sintu bar dawwalee amma dhugaa rabbi dhugamoo loltanii isin isaaniitii fi Idris hogguu dubbattu kabajaa. Taab godhamee hundi keessaniyyuu konneeshiniin nu qabaa jira. Taabtaabiin keessan gadi bu'aadha. Hundi keessanuu harka lakkaa'amee taabtaab godhamee. Warri dubbiin tun garaa isin nyaatte dhugan obboleetti tennaa haa baatu warri jettan taabtaab godhaa hundi keessanuu. Qoomee waan ofii sheekamaal mee wallaahi billaahi micoodhaan dhugama wallolle jira moo firaanki ammallee nutti taphataa harta. Sheekamal baasinurra. Yaa achi Sheekamal Maalin baata wasiisaa barbaadde sun ta'uu eegalan jedha. Arrabaanis sodaata arrabaa miti laal. Seera dhaabbadhuutti dubbadhu eessa ba'a. Afaan kee qabiitii callisi. kuni pirankii maali? Gilee qomna garii wallaahi yoo barbaadde dhageeffadhu. Dubbii kana sheekonni gurgurtaanillee kaleessa na dhageeffadha. Sheekonni gurgurtaanillee kaleessa itti dhiyaanna jedhani. Oya. waan shira isii waliin taatan kun. Waan shira isii waliin taatan. Mucattii wajjin shira xaxeetiin dhufeetiin asii pirankii jedhaa kun. Laaleek. Abdi yaase. Abdi kifa hojjeta ture gidi ati naannawwatu. Sagalee si dhaggeeffataa ture baay'ee taabamtee baay'ee. Anama viidiyoo wayii argee beektaa viidiyoo kuullee wayii argee fuula isii irra hidhanii hin beeku sheekamaan sheer sii godhee jira. Abdi jirullee siifillee sheer godhaa.
Kaisi nakana kamisi hurra ol qabdu maal gootu way video way argee ture video sun agama gadhugaa ta'e garuu beekuu hin dandeenye. Wallahi billahi rabbina tiraga video way argee ture wallahi ammaan matana share godhe adille argee jira wallahi jecha taasha argee jira nuti kajedhu way jadhiisee jira. Ani kingi waan akkasiin godhadheellee yaadonni qabisi irraa ol qabee jennaan subhanallah jihaada satti baana inni wasagalee natti ergee jira viidiyoo natti ergee jira wanti akkasii shee kun shira qophaa'e wallahi rabbi dedana dambulti amma kun shira qophaa'e kun shira dalaga wantu isin jala deemu wallahi viidiyoo way arge namni viidiyoo sanaa waliin argitan yoo jiraatanii kulleedhaa kafuu wanna dhamee jiru. Sura yoo laalu kullee fakkaatti rabbiin bichaan haa laafisu wallahi yani qaanfadhe baay'ee qaanfadhe. Wallahi bila kun shira diinatti naamana Oromooti. Namni kuma lama dhibbi lama kun wallahi tallahi naamana. Rabbi dedana nan bulchu wani suni hojii isaatti ijisiitti illee miki yallee miti. Kuni shira diinatti. Wallahi shira diinatti. Itti fufi abdi itti fufi. ani reefillee isinatti bilbilee sheeka kuno waan kana agartee mucayyottillee bilbilee ture immoo isinillee nan keessum beeksine gorsaan guddaan isii Muniiradha. Muniira Muhammad tana Oromoon Mujatti maal gosa jiran qoy abdi ijoollee qoy atu rakkoo qabda mataan keetuyyuu. Mujattiin bariisan fedhu jedhaa jirti malee itti deemaan jirtu gorsa Muniira maa goota Muniira maa afaan qabattan sila fayyaa qaba uummanni. Muniira rakkoo qabdi Muniiraan isi dhabee gorsaa fi waan isin jettee wanna taa jirti. Warra dheengadda ustaaz ibsaa dhaqanii makiinaa bitan san beektaa warra oburraati. Shirri kun amma achi keessaa ka'e beektaa. Amma sheekamaa akka nama tokkotti wajjaasoonnee kuullee wajjaasoonnee waa hunda finnee wanni baheellee jiran taatanatti jechuudha. As deebitee akka waan sheekamaalisii ajjeesuuf makkarariyaa dhufaa jiru fakkeessitee gabbaatee akkasuma godhe viidiyoo sheekamaa qaba maali natti erge maali isaa qaba maali akkanaa qaba jettee waan kana fuddee sheekamaan katakkaa riyaadin seenne maal godhuuf riyaadi seene mina hima kanuma bichaan hima takkaa sheekamaan riyaad seeneen beeku maal godhuuf riyaadi seene. Waliigalte jira qashti san jaarsa warra riyaaddi yaame wanni kun bara waan asiitii miti. Waan amma ati akka warra riyaaddi sila maa dhibbu amma wannummaa isa waamanii maal inni maal keessa jiraa isa waaman. Sasanii hin beeku garuu atillee afaan sirreessi anna musena sun jirra. Dubbii feeta. Jarana meesi yoo dandeettan dubbii kana bakka itti godha dhugaa rabbii. Ani mucaan kun eebin namicha kanaa gadi bahee dhugaa rabbii hundi keenya qaanfachuudhaa deemna. Hundi keenya saalfachuudhaa deemna. Mataa itti godha dubbii kana qoosatti hin deebisinaa. La. Dubbii kana akka qoosaatti hin laalin. Haadha faate waa tokko isin hubachiisuuf mana banne. Kuno caffee raamis dhufe kuno ajalli kanu gurgureetu isaa kuno dhufe caffee raamis. Cafakki isaa haa godhu ayyaanni abbaa kiyyaa anaayyuu mataa isaa na gurgurete isa. Viidiyoo walirratti hidhamellee kan biraatti hidhame malee kan shiraatti malee. Haadha faate eeggifadhu iccitii kiyyaa isaan haasofna waan akkanatti ol baastu natti hin fakkaanne. Usnarra. Hai. Caffee raamis dhufe kuno ajalli. Isa kani fuudheeti mucattii miskiina namicha maraataadha walitti hidhe caffee raamis. Illeen agartee shira kana keessa waan namitin illee akkuma nama tokkootti jarri lamaan kun walirraa deeman jeetumaane asiin dura akka gastiitti tapha hojjaasaa ture waan wanti sun booda deemee lafarra gabbu'ee haga keessa walitti waa hedduu dalagama jedhan garuu waan himne wanni sun dhugaan fakkaatu. Micayyoon tuni tokkoff irratti kuulle jechuun Oromoon ammallee salphinni kuullee qabba inshallah. Wanti kuulleen nu goote sheeticha kolfu rakkoo qabamu sheekama rakkamatti kolfa akkama kolfa namni sinitti kolfu dhugaa jirtuun baasin akkama kolfa bakka asuma taatiin kolfa namni sin arrabsaa achi booda kana keessa rakkoon qabu. Maaliifuu asiin dura taphate dhanii kun nama kaaba bira dhaqee cafar jaallii namni bakka dubbii kee namni sirraa fuudhuun jiru bakka. Namni sirraa fuudhuun jiru gamartuu kamasitti keessu jira. Waan sirra ta'e kana ofirraa qolatu. Bayti waan waa hundaa'u. Barani wanni malaayifi baleefuu kanaa fi wanni godhame kuni sirrii miti viidiyoon sirrii miti akka nama tokko. Dubbi makana maa onlaayinii fiddanii jedhaa bara maa onlaayinii fiddan dubbi makana. Mijatti fide bara waan ofiisii fide
Arra kadhadhee kun muriira tana jira. Kadhadhee muriira gabbuu waan akkas zadha warra birzadha gabbuu. Waan kan gubbatti naasu nu keessan fitanna. Dhiisa. Jedheeni kadhadhee dadhabee anallee booda fudhanii gara gandummaa na naqanii arrabsaa loon jechuudha. Achitti nama afurii ijoollee harge. Ijoolleen hargee akkasitti ijoollee hargee irraa bu'i. Maqaa ijoollee hargee kaasin abdii jedhullee arsiidha. Yoo waan guddoo waan biraan irraa barbaadde malee. Oromoo dhaggeeffadha bakka kanatti maqaa gandummaa hin yaamina wanta biraa keessa nama seensisti. Ajandaa sheekamaan wayim siigalee kiingi kenna keessaa baafti walaa arsii walaa Oromoo kutaa takkallee dhayina of dandahaati haasaha dhiifa manaa godha. Maaliif wanni kun Oromoo ragaadha kun dhufee dhiisa jedhee kun dhiisa waan kana dhiisa jedhee kunoo dhiisa kun hin baasu dhiisa Muniira madadhamne kunoo. Taaptaap godhamee TikTokiin konneeshiniin nu darbaa jira taaptaap walii godha. Na dhageeffadha waa isin himaa nama mataa dubbii waa isin himaa dhageeffadha. Dhara soba ta dhugaadha. Ani abbaa fedhetu Harargee ta'a. Abbaa fedhetu Jimma ta'a. Abbaa fedhetu Arsii ta'a. Inshallah dubartiin takkittiin na biratti hin miidhamtu. Hanga danda'een irraa dubbadha hanga danda'een irraa haasa. Kun ka Harargee jedhamu miti. Harargee ka jedhamu miti. Harargee taateef irraan falmadhu. Harargee taateef ittiin jal'isu Arsii taateef irraa hin falmadhu. Inshallah obboleettii tiyyatan haadha takka keessaa biinxinee waliin baane. Obboleettiin takka ta waliin dhalatan takka ta Oromummaa walitti nama dabatu. Hanga danda'een dubbadha irraa ni haasa. Dhageettanii. Abbaa fedhetu na jibba, abbaa fedhetu na jaalata bakka kanatti bakka dhimma shamarraniititti jechuudha. Kanaafi fakkeenyaaf Hamzaanis kaleessa turaniiranii damiina Oromootis kaleessa as jala turaniiran argitanii dubbii kana keessaa nutti kennaa jedhanii sheeka maali hanga Faabirika rabbaanee viidiyoodhaan maaliidhaan fixan nutti malee maqaa kiyya kana bade kana ana kiingi ana maalii hin dhiisu ka jedhu sila namni kun yoom sammuudhaan guddata. Yaa jarateen Ramadaanni rabbi as dhufaa jira. Mee dhiisaatii ofuma irraa of duuba deebi. Kamaal ati si gahe jaartii qabda ilmoo dhalchitee qabda. Dhiisii waan kan of duuba irraa deebi hin barbaachisu. Maal jetta akka nama tokko itti wallaalummaa kiyya irraa tana siin jedha. Isin maal jettan abdii jedhullee waan kana harargummaadhaaf jimmummaadhaaf maaliyyoo keessaa bayaa dhimma gandummaa keessaa fagaadhaame dhugaa yoo san baasuu dandeettan. Kanaaf mucattiin kafooyaa Viidiyoo kuulletii miti viidiyoo kiyyaa miti kana nu baraa isinin jedhanu. Video nama taap godhan sun kan eenyuuti jedha bar video wayii argee ture videoon sun kan eenyuuti. Videoon suni taap isanii argine nuti bal'aa waan akkasii qabne. Never kana dhageeffadha. Viidiyoon jiru warra yuutuubaraatu viidiyoo idiitu godhee waan hin taane walitti dheete wannaa godhuu deema. Sanillee akka shawwatamne. Beekamaadha kuwala maama ani viidiyoon nu bira jirullee kennallee viidiyoon sun kennaa miti kenna lafuma jira. Kamisi baddaa tokko argee wallaahi rifadhee see taa'ee badana fuulle. Wallaahi bakka jiru tana wallaahi. Wallaahi yaada faatee namni jedhan nu bulchuu wallaahi sun kennaa miti wallaahi waan akkasiin godhan. Anu argee tinuusi namaa kaameeraa irratti galee beektaa bakka viidiyoo koodii sanii galee sheekamaan gubbaa gadi jedhii baay'isii nammoo siin kamisii warra ussaatti eebataana. Kulle akkooti bira keessa bahe gara buma fidee. Wala bira keessa bahe akko. Iya akka seeroo. An mataa bu'aa kanarraa mataa Assalamu alaikum ya buden ini lambat mata shirrate assalamu alaikum. Namicha shirri sada wani da shi. Ibibille mata shirri. Meam abba manaki ya kabajjama jalatama baga nagayaan dhufte siin jedha baga gara dirree kana dhufte maayikii itti kennaa haa ofirraa dubbatu achi boodetti antanii waa dubbattanii welcome goota ko. Goota ko Goota kalleen fedhu. True. Amza yoon goota ta'e. Si'i majaala jalli si'i majaala jalli mata jaboo si'i majaala. Leila. Amma isin bakka kunte. Amma isin goota jennaan viidiyoo nan Amma isin hundi keessan warra sheekamaal hin jaalatee dhabe amma tarraq hin je'inaati dubbii dhugaa haasofnu.
وان سلا سوين ياتي والقرتي آتي فاتي taab godha agarsiif nu darbaa jira taab godha agarsiif nu darbaa jira sirmaa taab gootan koy taab koppiliinki godha ما صار ولا كنا قدنا قدنا لم نكن ولا ما قدنا وما برولي قد دربا حمزة دبادو قدو دابانجر guys هردو نمني نهردو فوفي تابي والكتان تاني نتفكات namni kun amma yeroo takka taab godha connection hinga nu dhaabaan jiru hundi keessanuu taab godha amma yeroo takka ila kuulleen hin baane injirti akko injirta baate deebi ani mucati tanaan akka jedhi sheekamaan dhugaa rabbi ana waan garaan na gubatu keessa sheekamaan akka jedhin hin dhugaa rabbi marra ko qaba sheekamaali moramo kuulle dura umri saade marra ko qabo jedhi abdi sako ya abdi jirli arsi ati koy me ati me wanne adan marra qabda ati koy jara na dake fadu wanu ci dake fada usman jatani ti rusi jram lamba da dubati ya dame guys tap ku miliyan dalu dan dia dugara bi dubati kulle dalu dan dia la ada madan fi su bira ni hangainati gara furmata amni kanatti fayyadame video bada sura kenna boce dalaga jira arga jirtani kullele ni mabeitani analle namona beitani gara badatti ofa jira ummanni kuni dubbi kana gara furmata deeme tini eddon tane keessa galutti jira ana bi wala biki ya faisi mata barana galun dide anam mo yaadu bira wana ajaiban nati tayi wara ana ajaiban nati tayi video ngadi ya ajiru kun video takka aga sharatin da bare mana ma bara kan bi fitu de mo dufte mana baratte ma agenda usse ha klase wole kabatte de esatti jiramanni mal jiro sa goota ko mal jira art inni le agenda bira ati mana baratte ma de sa de mo Kaisan finna jenne ati mana baratte ma ta'e sakkana waan kana asirra fituu barbaadu maaliif akka zubbi la wanni keessa dhumatu tokko jiru wanni waan keessa jedhamu jiru video nama yaa jiru kunillee akka kennan taane nu bartanii akkollee asumarratti dubbattee waan jiru anillee asumarratti dubbadde akkasi jala sararree dhaabe ijaaramaniiti amma gareen olduutu kunillee warra ijaaramee deemaa jiru meen dhageeffannaa isaa jira Hamzaan kunillee ijaarama keessa jiraati sagalee isaa dhageeffate abdi irra caffeellee irra zara jira caffeellee seesisu qabdi caffee ergadhu caffee fi gocha kana ka godhe abdi yerolleeti rakkoon qabu bar an caffee keessa fiduun barbaada caffee nama kabajaa qabu waan kana alaa caffee sa fidu batte nattolan caffee fidina mal gora itti namni gandummaa isa rabsu gandummaa dhalee amma irra jirtan mal gandummaa dheetta shuulo waa'ee gandummaa inni fikkaate ana kaasaa waan cumaan kun gisee mata kan guddatu aboo kana limaati yaake dhageeffadhu wal haasawa nama usitaa aboo waa'ee gandummaa inni takkaa dubbate miidiyaa kana maa uuma achuma deemtee waa'ee ajandaa gandummaa qof gootee fidde saanaa gandummaadha maal taate gandummaa ni fedha yoo gandummaa sin taane yala kana bahi tari usi kanaaf gandummaa kan fedha namni amma siifi kamal gandummaadha maal gandummaa maa inni amma isin dhugaa mucatti barbaadu akka walgeettamu gandummaa wal arrabsuuf as keessa walgeettan abdii fi hamzaan maal taatan isin nama gurgurtaa guyyaa guutuu kulle wajji nama afurii irra oolanii arrabsaa oolanii
Sheekh Kamal Sila agartee nama waan dama qabu jedhanii arrabsaa oolanii amma gaantummaa jedhan. Jarama jedhan gaantummaan na sheekh arrabsaa ool. Bakka sheekha kenna. Maal jechuudha? Injiru adeemsiyaa kinji. Injira. Ati haga arga baaftuu guddina kee kana guddina seetu dhiisi atumaan. Doktor Muzee galchi mee Doktor Muzee ol galchi. Jana waan kana ga'e amma gandummaa qabdu miskiinaati. Gandummaa kanallee quban qabdu. Naafi galcha. Munira ini amma barkasti keessa duuta. Kamal Abdallah. Kingi Kamal Abdallah jed waslata. Kamal Abdallah jed. Enzil. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di garee dulaalan isilakka. Darafonni. Mana ida keessa taa'e. Assalamu alaikum. Allah akbar ma wali wacan ya wallage fada ustaz godon kenon le abdi muqtadir gota gawate mal gade mane sadufte sinya keda mal daga wajran refu mu daga wajran abshir mira ke sabai wannan no ya tawin jero ni eja dinati gocha dinati bakkan jirutti hamza wanjina bakkan jirutti wan fetani le yetani bakkan jirutti wanjina ni Tokkoffaa irratti warri gantummaan feene jala kanaa baya. Yookaan hojii dhaggeeffadhu taa'e. Dubbiin gantummaa deemaa jira. Wanni Sheekh Kamal arrabsaa ooltaniif gantummaa. Kalas. Lakki gantummaadhaa jettan dhoombirin galchi Sheekh Kamal. Atillee gosa qabda. Ol galchi dhoombirin. Mee gantu qoy abdi waasi gaafa gantummaa yoo ta'e qoy qaaliidha gantummaa yoo ta'e. Mee dhaggeeffadhu gantummaa yoo ta'e mee ani arsiidha Sheekh Kamal arsiidha kuulleen ijoollee Harargeeti mee gantummaan bakka tana eessaa dhufe akka dubbataa ruufa irraa haasaa jaarsi kan kee Harargeedha kanaaf jaarsi kee Harargeedha gara dhaqan galagalan tatareetti Oromoon atillee garatti galtuu dhaabbatta waan hamzane sanii miti waan ofii ammas waan garuu dhimma mitayyoo amma dubbachuu qabna. Sheekh Abu Shabakan amma Kingi Kamal Kingeeti. Eda keessa jirti kuuldura achitti dhokatte hojima keetti fuu dhokatte jal. Mul'atu asitti akkoo hin dhokatte. Mee ati waan kana keessaan finna jennee dubbanne maaliif waan kana asirratti mana bantee irraa haasoo itti lammata deebite? Barani viidiyoo ajaa'ibaa kanatti yaa'aa jira. Viidiyoon kun kennaa miti akkanatti nu hubadhaa yaada jedhuu fi mana kana bane ani Hamza. Amma itti maqaa irraa buusuu asirratti achuuqeeti. Wanni kuni viidiyoon hin jiralle yoo jedhame qaama miidiyaa irratti yuutuub irratti fe'ameetti hin deemamu kuni viidiyoo kennami gocha kennami akkanatti nu hubadhaa jedhe. Jecha kana uummata fahamsiisu guyyaarraa mana banatanii namuu iyyaa ture bakka hedduutti maqaan kenna ka'ee dubbatama. Nuti kanarraa bari'aadha kanarraa qulqulluudha akka nama tokko waliin haasa'uun akka nama tokko walitti bu'uun ni jira. Laakiin sadarkaa viidiyoo asirra deemuu kanarraa oodan qabnu. Akka nama tokko hin jira akka nama tokkotti naasoo jaalalaan jidduu jira ture. Taa'ii gara rabbi sodaadhu rabbi sodaachaase. Rabbi sodaachaase. Maarree jaalalli jechuun akkuma nama tokkotti wal jaalatu walumaa naasa'a. Faatuufoo jaalalaan jidduu ture. Seeraan na gaafatamu seeraan na gaafatamu. Esa da ite amman sera na gaba kulle te kopse ati munira argado me Hamza munira na yaada kenanu bande kero Idris mal gola sigalcha guyya mana isititti akasi lafa dhufte amma sitti mu waan bira haasofte mujarra gada kero na magati Ero gantummaan butu mucana ma rabbi saa guddus mucaa gaate. Ani sumu na. Isin dhaggeeffadhaa isin walitti hin gootinadha. Fayyaa fi tajaajila godhames. Yaa akhi yaa isin wal jaalachuu jiraatan nutti hima.
Tari isini taa'ee kasi wallaala moo kam dubbii tana qabbana goone miidiyaa karraa gargattee ija ajendaa biraa nu baastanii. Qabbana ati jechuun kaa wanti kun booda lubbuu namaa fidare amma wanti tu waan biraa haasa'u jirtanii. Waan kana isin jidduu humaan jiran jaati adda لا مالي ما أنتي مكانه ببلش دقي مكانه ببلش لا وانت جايز السلام عليكم